Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jecha kun chaanaalii barnoota herreegaaf saayinsii isiniif dhiyeessaa jirudha. Egaa guyyaa har'aatis kan waliin ilaallu barnoota herreegaa kan kutaa shanaffaati. Barnoota herreegaa kan kutaa shanaffaa guyyaa har'aa viidiyoo jalqabaa kan simisteera tokkoffaa kan waliin eegallu ta'a. Egaa barnoota herreegaa kan kutaa shanaffaa simisteera lammaffaa kana boqonnaa shanaffaarraayi kan nuti eegallu. As keessatti boqonnaa shanaffaa keessatti mata duree jalqabaa guyyaa har'aati kan waliin ilaalluu fi gilgaala mata duree kana keessatti argamus kallattiimaan waliin kan hojjennu ta'a. Gilgaala 5.2 akkasumas immoo 5.1 ni ilaalla jechuudha. Mata dureen irra waliin ilaallu immoo 5.1 fi 5.2. Egaa barattoota qabiyyee keessan kan simisteera lammaffaa boqonnaa 5 dura jechuunis boqonnaa 4 keessatti kan eegaltan jirtan yoo ta'e komentii irratti barreessuu ni dandeessu. Manneen barnoota baay'ee keessatti akkasumas immoo karoora silabasii irrattis kan taa'ee jiru boqonnaa 5ffaarraa simisteerri lammaffaan akka eegalamu isumarraa ka'uudhaan viidiyoo kana boqonnaa 5ffaarraa eegallee kan isiniin hojjennu ta'a. Boqonnaan 5ffaan kunis safara bal'inaa fi qabee jedha. As keessatti waa lamatu jira. Bal'inaa fi qabeedha kan inni irratti xiyyeeffatu jechuudha. Boqonnaan kuni akka waliigalaatitti 5.2 kan eegallu 5.1 kitaaba keessanirra akka seensatitti kan taa'e waan ta'eef isa san ofii keessaniif yaaluu ni dandeessu. 5.2 bal'ina danaalee diriiroo seentimeetira iskuweerii meetira iskuweerii fi hektaaraan safaruu jedha. Egaa kana dura waa'ee bal'inaa akkasumas immoo naannawaa danaalee diriiroo kanneen jennuun kan akka rog-sadee, rog-afree warroon ta'an kutaa gadaanaa keessatti barattanii. Fakkeenyaaf rog-afree kan jennuun danaalee garagaraatu jira. Isaanis iskuweeriin jira, rektaangiliin jira, roomboosiin jira, paraalelogiraamii, kaayitii fi tiraapiziyeemiin fa'aa danaalee diriiroo rogoota 4 qaban isaanis salphoo warra ta'an jechuudha. Isaan kunniin warroon nama kaafne kan akka rektaangilii, paraalelogiraamii, iskuweerii, roomboosii, tiraapiziyeemii, kaayitii kan jennu kunniin 2 dimension yookiin kan lamee warra ta'an kallattii lama warra qabanii. Isaanis olee fi dalgee warra qaban jechuudha. Isaan kanaaf naannawaa fi bal'ina kan nuti barbaannu jechuudha. As keessatti akkuma asirratti argaa jirtan kan nuti ilaallu maalidhaa? Waa'ee rektaangilii fi iskuweeriiti jechuudha. Kan inni irratti xiyyeeffate jechuudha qabiyyeen keessanii kuni. Kanaaf as keessatti jalqaba irratti waa'ee bal'inaa fi bal'ina iskuweerii yookiin immoo bal'ina danaalee diriiroo kan akka iskuweerii fi rektaangiliitti darbuun dura maalummaa rektaangilii fi iskuweeriiti kan nuti waliin ilaallu. As keessatti kan inni xiyyeeffatu isa waan ta'eef akkuma asirratti argitan rektaangilii jedha. Rektaangiliin jedha kunoo sitti paraalelogiraamii ta'ee rogoonni fuullee walii isaanii walqixa dheeratanii fi safarri kofoota tokkoon tokkoo isaa ni 90 kan ta'e jedha. Keessatti danaan asirratti argitan kuni rektaangiliidha jechuudha. Danaan amma asirratti argitanii rektaangilii kan jennuun paraalelogiraamii ta'ee rogoonni fuullee isaanii kan walqixa dheeratan. Rogoota fuullee yoo jennu fakkeenyaaf akkuma asirratti argaa jirtan muraa lama kan qabu fakkeenyaaf asitti inni kun muraa lama qaba. Rogni fuullee isaa kan isa fuuldura jiru jechuudha. Dheerinni rogoota kana lamaanii walqixa jechuu barbaadeeti. Akkasumas immoo rogni muraa tokko qabu kun kan fuullee isaa jiru muraa tokko kan qabu kanaan walqixa dheerataa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo inni kun 5 ta'ee inni kunis dheerinni isaa 5 ta'a jechuudha. Inni kun immoo yoo 7 ta'ee inni gara gadii kunillee meeqa ta'a jechuudha? 7 ta'a jechuudha.
Kanaaf reektaangiliin paaraaleeloogiraamii ta'ee rogoonni fuullee isaanii walqixa kan dheeratanii fi safarri kofoota tokkoon isaa 90 kan ta'e jedha. Kofa yoo laallu immoo kofa 4 qaba. Reektaangiliin 1, 2, 3, 4 qabaa jechuudha. Kanaaf arfan kunii tokkoon isaanii inni kunis 90, inni kunis kophatti 90, inni kunis 90, inni kunis 90 jechuudha. Kophaa isaaniitti 90 jechuudha. Kanaaf isa kanaan reektaangilii jennaan jechuudha. Danaan itti aanu immoo iskuweeridha. Amma asirratti argitan kana sumaan garaagarummaa isaaniillee ilaallaa jechuudha. Iskuweerii kan jennuun immoo reektaangilii ta'ee kamaa olii kana ta'ee garuu immoo maalidhaa? Rogoonni isaa hundinuu walqixa kan dheeratan. Rogoonni isaa hundi isaa walqixa jechuun roga 4 qaba. 1, 2, 3, 4 qaba. Arfan kun hundi isaaniitu walqixa dheeratu jechuudha. Jechuunis muraa tokko qaba. Inni kunis muraa tokko, inni kunis muraa tokko. Jechuunis arfan isaaniitu walqixa dheeratu jechuudha. Kunis rogni kun 5 yoo ta'e, inni gara jalaa kunis 5, inni cinaa kunis 5, inni gara olii kunillee 5 ta'a jechuudha. Waa'ee rogootaa yoo haasofnu. Kofa yoo kan ilaallu taate immoo kofa maalidhaa? 4 qaba. 1, 2, 3, 4 qabaa jechuudha. Arfan isaa kunillee akkuma kan reektaangilii 90. Arfan isaatu hundi isaatu jechuudha 90. Kanaaf asirratti wanni isin hubattanii reektaangilii fi iskuweerii garaagarummaan isaanii rogoota qofa irratti. Kofoonni hundi isaaniitu kan reektaangilii hundi isaaniitu 90, kan iskuweerillee hundi isaaniitu 90 kofoonni. Tokkoon isaanii 90 jechuudha. Roga yoo fudhanne immoo kan reektaangilii rogoota walii fuullee jiru qofatu walqixa dheerata. Fi kan gara olii fi kan gara gadii jechuudha. Cimdii tokkootu walqixa dheerata jechuudha. Kan iskuweerii garuu immoo arfan isaaniitu walqixa dheeratu. Kana garaagarummaan isaa jechuudha. Asirratti wanni isin hubachuu qabdan. Egaa hiikoo 5 tuqaa tokko jedha. Hiikoon 5 tuqaan tokko maal jedhaadha? Haa ilaallu. Hiikoo 5 tuqaa tokko bal'ina. Hiikuma bal'ina kaa'uudhaaf bal'ina kan jennuun maalidha? Bal'inni safara bal'iinsaati jedha. Safara bal'iinsaati. Bal'inni safara bal'iinsaati. Kunis bal'inni diriiroo tokkoo hamma bakka kan diriiroo sanaan hammatamee jirudha jedha. Fakkeenyaaf danaa gara roga firii gara gadii kana ilaala. Danaan kun reektaangiliidha. Bal'ina danaa kanaa jechuun hamma danaan kun uwwisee argamu jechuudha. Yookiin hamma danaan kun haguugee argamuun bal'ina jennaan jechuudha. Kanaaf asirratti danaan kun akkuma asirratti argitanii kallattii kanarra akkasitti kan inni deemee jechuudha. Hangam haguugeedha? Gidduu inni haguuge kana ila bal'ina kan jennuun gara gidduu kanaa jechuudha. Kan danaan kun haguuge jechuu yoo irra gadi kenne kan inni dhoksuu danda'u jechuudha. Gidduu kana dhoksuu danda'a. Bal'ina kan jennuun iddoo kanaa jechuudha. Kanaaf bal'inni safara bal'iinsaati. Kunis bal'inni diriiroo kan diriiroon kun jechuudha uwwisee yookiin hammatame kan kana danaa kanaan hammatameen bal'ina jennaanii jechuudha. Naannawa kan jennuun immoo pirimeetira isa jennuun sana jechuudha. Naannawa jechuun zuuriyaa isa jennuun jechuudha. Inni sun immoo
hanga fageenya zuuraa isaa kana jechuudha. Inni isaan gaafatu asirratti bal'ina waan ta'eef bal'ina jechuun keessoo isaa amma danaan kun uwwise yookiin danaa kanaan hammatame kan inni agarsiisu jechuudha hiikni bal'inaa. 5 hiikodha inni kunillee hiikoon 5 kan inni kaahu bal'ina iskuweeriiti. Iskuweerii reef maal jenne reektaangilii ta'ee kan rogoonni isaa arfan wal qixaa fi tokkoon kofoota isaa digirii 90 qabu jenna. Isa kanaaf bal'ina isaa akkamitti barbaannaadha yookiin akkamitti argannaadha. Bal'inni iskuweerii dheerina rogaa yuunitii isaa qabu tokko yuunitii iskuweerota gochuudha. Waan biraa miti. Yuunitii iskuweerii gochuudha. Fakkeenyaaf dheerinni roga iskuweerii kanaa tokko saa yoo ta'e hundi isaanii wal qixa waan ta'eef saa tahaa jechuun hundi isaaniitu. Kanaaf rogni tokko saa jechuun maal goonaa isuma kana iskuweerii goona jechuunis bal'inni amma danaa kana yookiin iskuweerii kanaa saadha tokko. Kanaaf nuti roga arfan kana keessaa roga 2 qofa waliin baay'ifna. Fakkeenyaaf roga kanaa fi isa kana yoo waliin baay'ifne dheerinni isaanii 2 wal qixa waan ta'eef saa baay'isu saa tayaa jechuudha. Ni taa'u wal qixa saa baay'isu saa jechuun saa ima kana goonet gubbarratti iskuweerii goonaa jechuudha. Kana jechuunis fakkeenyaaf iskuweeriin kun osoo dheerinni roga kanaa 3 ta'ee kan isa kanallee 3 ta'a, kan isa kanas 3 ta'a, kan isa kanallee 3 ta'a jechuudha. Kanaaf bal'inna iskuweerii kanaa barbaade yoo nuun jedhamee maal goonaa nuti roga arfan jiru kana keessaa 2 qofa waliin baay'ifna. Fakkeenyaaf kanaa fi kana yoo waliin baay'ifne 3 baay'isuu 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun maalidhaa? 3 baay'isuu 3 jechuun gama biraatiin 3 iskuweerii ta'a jechuudha. Sana booddee lakkoofsatti hojii jirru immoo 3 si'a 3 maal ta'a? 9 ta'a jechuudha. 3 iskuweerii jechuunis 9 jechuudha. Kanaaf danaan kun hammi inni uwwisee argamu jechuudha. Hammi danaan kun uwwisee argamu saa iskuweerii yookiin immoo 3 iskuweerii yookiin immoo 9 jechuudha. 9 yuunit iskuweerii uwwisee argamaa jechuudha. Asirratti hubadhuu kara jalaa kanarratti yuunitiin safara bal'inaa iskuweer yuunitiidha. Iskuweer yuunitiidha. Jechuunis yoo seentimeetira ta'ee seentimeetira iskuweeriidha yookiin iskuweer seentimeetiriidha. Yoo meetira ta'e meetira iskuweeriidha. Yuunitiin isaa xumura irratti ittiin kennu jechuudha. Akkasumas immoo bal'inni hektaaraanis safaramuu ni danda'a jedha. Yuunitoonni bal'inaa kan akka seentimeetira iskuweerii, miilimeetira iskuweerii, deesimeetira iskuweerii, meetira iskuweerii, kiiloomeetira iskuweerii fi akkasumas immoo hektaaraanis safaruu ni dandeenya jechuudha. Iddo bu'een bal'inaa qubee A'aan bakka buufna. Iddo bu'ee A'aan kun iddo bu'ee bal'inaati jechuudha. A'aadhaan bakka buufna. Inni immoo eeriyaa isa jennuun sana jechuudha kan inni kaasu jechuudha. Okay, itti yoo fufnu okay. Fakkeenya jedha. Iskuweerii fakkeenya sadaffaa iskuweerii armaan gadii dheerina roga isaa yuunitii 3 yoo ta'e yuunitii iskuweerota meeqa of keessaa qaba jedha. Kuni akkuma duratti jenne fakkeenyaaf iskuweeriin kenname tokko haala kanaan yoo kenname dheerinni roga isaa 3 jedha. Tokko yoo fudhanne arfan isaaniitu wal qixa waan ta'eef ni gahaa jechuudha. 3 yoo ta'e bal'ina isa kanaa barbaade yoo jedhe jechuudha. Bal'inni danaa kanaa wal qixa ta'a 3 baay'isuu 3 ta'a.
3 baay'isuu 3 meeqa ta'a jechuudha? 9 ta'a. Kanaaf yuunit iskuweerii meeqa of keessaa qaba ka jedhuuf 9 of keessaa qaba. Isas seentimeetira tokko tokkoon qoonnaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argitanii rogni isaa asiin 3 kallattii kanatti 3 ta'a. Asirratti 3 asirratti 3 ta'a jechuudha. Sana booddee seentimeetira tokko tokkoon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jechuudha. 9 haala kanaan uumamaa jechuudha. Fakkeenya itti aanu iskuweerii dheerinni roga isaa 2 seentimeetira ta'e bal'ina isaa barbaadi jedha. Iskuweerii kana dheerinni roga isaa 2 jedha. 2 yoo ta'e hundi isaanii warri hafes meeqa ta'a jechuudha? 2 2 ta'a jechuudha. Kana keessaa 2 qofa waliin baay'ifna jechuudha. Bal'inni isaa wal qixa ta'a. 2 seentimeetira baay'isuu 2 seentimeetira ta'a jechuudha. Sana booddee 2 baay'isuu 2 4 ta'a. Seentimeetira baay'isuu seentimeetira ammoo seentimeetira gootanii iskuweerii jechuudha. Kanaaf bal'inni iskuweerii dheerinni roga isaa 2 seentimeetira ta'eef bal'ina isaa barbaadu yoo jedhee meeqa ta'a? 4 seentimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma kitaaba keessan irratti argaa jirtanii kallattii maanii as keessatti iskuweerota xixiqqoolee mul'atu kana daftara iskuweerii keessan irratti hojjechuu ni dandeessu. 2 jechuun iskuweerii makana gara gadii 2 safaree gara cinaatitti illee iskuweerii 2 sana booddee ni cufee jechuudha. As keessa iskuweerota meeqatu jiraadha yookiin danaan kun iskuweerota xixiqqoolee meeqa uwwisee jechuudha. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 jechuudha. 4 seentimeetira iskuweerii jechuudha deebiin isaa. Fakkeenya itti aanu 5ffaadha. 5ffaan reektaangilii dheerinni yuunitii isaa 4 fi dalgeen immoo yuunitii 2 qabu tokko iskuweerota yuunitii meeqatti qooduu dandeenya jedha. Furmaata jedha. Inni kun hariiroo kallattimaan iskuweerii fi reektaangilii kan waliin qaban kan inni argisiisu. Maal goona nuti 4 makanaa fi 2 kana kallattimaan waliin baay'ifna jechuudha. Isa san argachuuf kun furmaata asirra jiru reektaangilichi iskuweerii yuunitii 4 baay'isuu 2 jechuunis 8 qaba jechuudha. Bakka 8tti qoodamuu danda'aadha. Inni biraa hubadhuudha. Hubadhuu kana keessatti waa'ee reektaangiliiti kan nu ilaallu. Reektaangiliin kana dura rogoota 4 qaba jennee rogoota 4 keessaa rogoonni fuullee walitti galoo yookiin immoo wal qixa jennee kofoonni immoo 4 isaaniitu tokkoon isaanii jechuudha. Digirii 90 akka inni safaruudha kan jalqaba irratti waliin ilaalle jechuudha. Bal'ina reektaangilii akkamitti argachuu dandeenyadha? Bal'ina reektaangilii argachuudhaaf haala kamiin argachuu dandeenyadha? Fakkeenyaaf akkuma asirratti isiniif mul'atu kana reektaangilii kana ilaalaa. Bal'ina reektaangilii kanaa jechuun hamma halluu keelloo asirratti mul'atu kana qabu jechuudha. Bal'inni isaa keessa isaati jechuudha. Hamma inni isaan hammatame yookiin hamma inni uwwisee argamu jechuudha. Isa kana gochuudhaaf akkuma iskuweerii sana rogoota 4 kana keessaa rogoota 2 waliin baay'iftan. Rogoonni 2 isin waliin baay'iftan as keessatti reektaangiliin iskuweerii irraa wanta adda isa godhu dheerinaaf dalgee qaba. Jechuunis rogoota dheerinni isaanii garagara ta'e jechuudha. Fageenyi isaanii garagara ta'e fakkeenyaaf asitti L bakka buuse length jechuudha. Asitti W bakka buuse width jechuudha. Dalgee jechuudha. Inni kun immoo dheerina jechuudha. Dheerina 2tu jira. Rogoonni fuullee inni kunii fi inni kun 2 walitti galoodha. Kan warra walitti galoo kana keessaa tokko fudhanna jechuudha. Bal'ina isaa barbaaduudhaaf tokko yoo fudhannu L fudhannaa baay'isuu jennaani. Rogoota walitti galoo keessaa tokko fudhanneerra. Warra walitti galoo kana keessa illee kana lamaan keessaa tokko fudhanna width jechuudha.
duwwaa fudhanna. Sana booddee kana lamaan yoo waliin baay'ifne bal'ina danaa halluu keelloo dibamte kana argachuu dandeenya jechuudha. Sana booddee yuunit iskuweerii goona. Yoo seentimeetiraan ta'e seentimeetira iskuweerii, yoo meetiraan ta'e immoo meetira iskuweerii goona jechuudha. Fakkeenya isaa waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf asuma irratti mee osoo inni kuni 7 ta'ee inni gara jalaa kunis meeqa ta'a? 7 ta'a. Yoo kun lamaan 7 ta'e warri dalgee kun 7 7 ta'a. 7 gadi ta'uu jechuun maaliif irra gaggabaabuu waan ta'eef inni kun 5 yoo ta'e inni kunis 5. Bal'ina keelloo kana barbaada yoo jedhee rogoota lama qofa waliin baay'ifna. Isa kanaa fi isa kana waliin baay'isuu dandeenya yookiin kan irra maramiin kana yoo waliin baay'isuu dandeenya. Kanaaf bal'inni isaanii 7 baay'isuu 5 ta'a jechuudha. 7 fi 5 yoo waliin baay'ifnu meeqa ta'a? 35 arganna. Sana booddee yuunit iskuweerii goona jechuudha. Kanaaf 35 kun halluu keelloo yookiin immoo kan amma ani isinitti argisiisaa jiru kana gidduu kana guutuun isaa 35 yuunit iskuweeriidha jechuudha. Inni itti aanu fakkeenyaaf jedha. Reektaangilii dheerinni 5 seentimeetiraa fi dalgeen 3 seentimeetira ta'ee iskuweerii yuunitii meeqa of keessaa qabaachuu danda'a jedha. Kanaaf reektaangilii tokko ni kaastanii erga kaastanii booddee dheerinni isaa 5 seentimeetira jedhee 5 seentimeetira. Dalgeen isaa immoo gara irra gabaabaa immoo 3 seentimeetira jechuudha. Sana booddee bal'inni isaa barbaade waan jedheef bal'inni isaa walqixa ta'a 5 seentimeetira baay'isuu 3 seentimeetira kana fayyadamtu jechuudha. Kana booddee walqixa ta'a 5 baay'isuu 3 15 seentimeetira baay'isuu seentimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Kanaaf iskuweerota meeqatu as keessa jira kan jedhuuf iskuweerota xixiqqoo 15tu as keessa jira jechuudha. Haa ilaallu kitaabuma keessan irra kallattiin jira waan ta'eef kitaaba qabda yoo ta'e naaf kun akkuma asirratti argitanii kana ta'a jechuudha. Inni kun gara dalgeetitti 5 seentimeetira isa jenneen sana jechuudha. Kun 1 2 3 4 5 qaba. Gara oliititti immoo yuunitii 3 yookiin 3 seentimeetira akkuma jenne 1 2 3 kana 5 kanaa fi 3 kana yoo waliin baay'iftan 15 argattu. Innis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jechuudha. 15 ta'a jechuudha. Kan inni of keessaa qabu jechuudha. Yuunit iskuweeriin iskuweerii dheerinni roga isaa yuunitii tokko ta'e jechuudha. Yuunit iskuweerii jechuun iskuweerii dheerinni roga isaa tokko ta'e jechuunis yuunit iskuweerii tokko jechuun fakkeenyaaf asuma keessaa ishee kana yoo kophatti kan baasnu taate jechuunis ishee iskuweerii amma irra maree kana jechuudha. Rogni kun tokko inni kunis tokko baay'isuu tokko walqixa ta'a tokko mataa jechuudha. Isa jechuu barbaade. Inni lammaffaan immoo bal'inni reektaangilii 6 seentimeetiraa fi dalgeen isaa 4 seentimeetira ta'ee barbaade jedha. Kana gabaabumatti asuma irraa akkuma jirutti danaan tokko haala kanaan isinii kennama. Asirratti inni kun 6 kan irra dheeratu jechuudha seentimeetira. Kan irra gabaabaa immoo 4 seentimeetira. Sana booddee bal'ina isaa barbaaduudhaaf maal gootu 6 seentimeetira baay'isuu 4 seentimeetira kana keessatti 6 baay'isuu 4 24 seentimeetira baay'isuu seentimeetira iskuweerii ta'a jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan kanaa jechuudha. Inni itti aanu immoo gilgaala 5.2 waliin hojjanna jechuudha. Gilgaala 5.2 hojii manaas yoo kan isiniif kennamu taate gaggabaabsee isinii fi keessaa hojjedha. Sana booddee ofii keessaniif immoo shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Gaafii tokkoffaa ofii keessanii hojjechuu ni dandeessu.
Gaafii lammaffaanii obbo Gammachiis lafa rektaangulaa armaan gadi ijaarsa manaatiif fudhatanii turan jedha. Lafa kana keessaa iskuweerii dheerinni roga isaa 10 meetira ta'e irratti mana yoo ijaaran lafti ijaarsan ala jiru hammam bal'ata jedha. Amma kan inni nu gaafate danaa dibame yookiin halluu akka diimaa kan qabu kana nu gaafate. Isa kana argachuu fi danaa lamatu as keessa jira. Rektaangilii fi iskuweeriitu jira. Jalqabaa bal'ina rektaangilii jechuunis bal'ina isa danaa guddaa amma sarara irratti isinii sarare kana barbaannaa jechuudha. Isa barbaaduudhaa fi bal'inni danaa guddaa kuni wal qixa ta'a. Rogoota isaa lamaa waliin baay'ifna. Dheerina baay'isuu dalgee waan ta'eef 25 meetira baay'isuu kan olee kun immoo 12 meetira ta'a jechuudha. 12 meetira wal qixa ta'a. Isa kana yoo waliin baay'ifnu 12 baay'isuu 25 jechuudha. Dhibba sadii dhufa. Dhibba sadii meetira iskuweeriidha. Kana dhufa jechuudha. Amma ishee gara gidduu kana hojjanna. Inni kun kan bal'ina guddaati. Bal'ina guddaa jechuudha. Ishee kana immoo bal'ina xiqqoo kana immoo argachuudhaa fi ishee adii kana immoo argachuudhaa fi bal'inni ishee adiin kuni wal qixa ta'a. Asii hanga asii jechuudha. Ishee bal'ina kana yoo barbaannu immoo rogni kuni 10 meetira baay'isuu 10 jechuudha. Yoo waliin baay'ifnu 100 meetira iskuweerii ta'a. Inni nu gaafate immoo ishee diimaa kana waan ta'eef maal goonaa kallattii walirraa hir'isnaa jechuudha. Kanas akkamitti hir'ifnaa? Akkaataan nuti itti hir'ifnu kan guddaa kana 300 meetira iskuweerii arganne, kan xiqqaa immoo 100 meetira iskuweerii arganne jechuunis inni kan gara irra jiru jechuudha. Sana booddee maal goonaa bal'ina ishee kana argachuuf jechuudha. Kun kan diimaa kana argachuudhaa fi bal'ina dibame argachuu fi bal'ina guddaa arganne. Meeqa arganne? 300 hir'isuu xiqqoo kana immoo 100 arganne. Walirraa yoo hir'isnu 300 irraa 200 ta'a jechuudha. 200 meetira iskuweeriidha jechuudha. Kanaaf lafti ijaarsaan ala jiru yookiin irratti hin ijaaramin 200 meetira iskuweerii kana ta'a jechuudha. Gaafiin itti aanus danaa dibame kana barbaadidha. Inni kunis sanii waluma fakkaata. Haaluma saniin hojjechuu dandeessu. As keessatti jalqabaas maal goonaa danaa amma gara irra jiruu kana hojjannaa jechuudha. Danaan gara irra jiruu kuni kan amma irra marame jechuudha. Isa argachuu fi bal'ina isa kana argachuu fi wal qixa ta'a 11 meetira baay'isuu gara jalaa kana jechuudha 7 meetiraati. Isa kana yoo waliin baay'ifnu 77 meetira iskuweerii arganna. Kan danaa guddaa. Lammaffaa irratti immoo ishee danaa keessaa adii kana barbaannaa jechuudha. Adiin kun immoo argachuudhaa fi bal'ina adii argachuudhaaf wal qixa ta'a 5 baay'isuu 5 ta'a. Wal qixa ta'a 5 baay'isuu 5 25 meetira iskuweerii arganne jechuudha. Kan nu gaafate immoo halluu keelloo kana waan ta'eef maal gootu erga kana gara garaatti barbaaddanii booddee walumaa galatti bal'ina halluu keelloo argachuudhaa fi 77 hir'isuu 25 walirraa hir'istanii jechuudha. 77 irraa 25 yoo hir'istanii 52 meetira iskuweerii argattu jechuudha. Kanaaf 52 kun kan danaa isa halluu keelloo dibame kana ta'a jechuudha. Afuraffaa ofii keessaniif
ilaaluu ni dandeessu. Fakkeenyi isaa kallattii jira kitaabarra waan ta'eef inni shanaffaadha. Shanaffaa kana keessaa lama yoo hojjedhe kan hafe ofii keessanii ni hojjettu jechuudha. Shanaffaan bal'ina iskuweerii dheerinni roga isaa armaan gaditti ibsamee barbaadeedha. Bal'ina barbaade waan jedheef A kana argachuu fi bal'inni isaa iskuweeriidha waan ta'eef meeqan nuu kenname? 4tu nuu kenname mitiire 4 seentimeetira baay'isuu matama isaatiin deebinee baay'ifna jechuudha. 4 seentimeetiraati. 4 baay'isuu 4 16 seentimeetira baay'isuu seentimeetira seentimeetir iskuweerii ta'a jechuudha. Baarratti immoo kan jiru 5 nuu kenna. Bal'inni walqixa ta'a 5 seentimeetira baay'isuu 5 seentimeetiraati. 5 baay'isuu 5 25 seentimeetira baay'isuu seentimeetira seentimeetir iskuweeriidha jechuudha. Kan hafes immoo haaluma kanaan matama isaatii yoo baay'iftan ni argattu jechuudha. Inni itti aanu jaaffaadha. Jaaffaan immoo bal'ina rektaangilii dheerinnii fi dalgee wal duraa duuban armaan gaditti kennamanii shallaqa jedha. Isa kanas A fi B yoo hojjedhe kan hafe C ni hojjettu jechuudha. Jalqaba irratti A yoo hojjenne Aani bal'ina isaa argachuu fi maal gootu kanuma asirra jiru kana waliin baay'iftan. 3 seentimeetira baay'isuu 2 seentimeetira ta'a jechuudha. 3 baay'isuu 2 6 seentimeetira baay'isuu seentimeetira seentimeetir iskuweerii argattu jechuudha. B bal'inni walqixa ta'a 20 meetira baay'isuu 5 meetiraati. 20 baay'isuu 5 dhibba. Meetira baay'isuu meetira meetir iskuweerii argannaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan barbaaduu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu torbaffaadha. Torbaffaan immoo bal'inni iskuweerii kanneen armaan gadii yoo ta'an dheerina rogaa barbaade jedhee inni kun bal'ina nuu kenna. A bal'ina nuu kenne bal'inni nuu kenne maalidha? 9 seentimeetir iskuweerii nuu kenne. Danaachis iskuweeriidha jechuudha. Kanaafuu 9 seentimeetir iskuweerii kan nuuf kenne kuni lakkoofsi waliin baay'atee 9 seentimeetir iskuweerii nuu kennu 9 seentimeetir iskuweerii jechuun gama biraatiin 3 seentimeetira baay'isuu 3 seentimeetira jechuudha. Kanaafuu dheerina rogaa nu gaafate waan ta'eef dheerinni rogaa as keessatti rogni meeqa ta'a? 3 seentimeetira ta'a jechuudha. Kan B 40 bal'inni isaa walqixa ta'a 49 seentimeetira iskuweerii yoo ta'e bal'ina rogaa nu gaafate waan ta'eef 49 kan nuuf kennu 7 baay'isuu 7 jechuudha. Kanaaf dheerinni roga tokkicha jechuudha 7 seentimeetira ta'a jechuudha. Kanaaf akkasumatti xumuruu ni dandeessu jechuudha. 8ffaa bal'ina rektaangilii tokkoo 54 seentimeetira iskuweerii fi dalgeen isaa 6 seentimeetira iskuweerii seentimeetira yoo ta'e dheerinni isaa hammamii jedha. 8ffaan bal'ina nuu kenne. Bal'inni 54 dalgeen isaa immoo 6. As keessatti bal'inni rektaangilii walqixa ta'a. Dheerina baay'isuu dalgeeti. As keessaa kan nu qabnu 2 qabna. Bal'ina ni qabna. Dalgee ni qabna. Dheerina hin qabnu jechuudha. Kan hin qabne dheerina hin qabne. Illii hin qabne jechuudha. Illii argachuu fi maal goona? Asirra illiidhaaf irra isa kanas illiidhaaf irra gabaabumatti dalgeen walqixa ta'a. Bal'ina nuuf kenname sana eenyuuf irra jechuudha. Dheerina waan hin qabne asirratti irraan deebi'ee gaafa kana kan nuuf kenname kuni bal'ina inni kun immoo dalgeedha waan ta'eef bal'inni walqixa ta'a dheerina baay'isuu dalgeeti. Kan nuti hirruu fi dheerina waan barbaannuuf dalgeef irra lamaan isaatu dalgeef irra sana booddee dheerinni keenya walqixa ta'a
bal'ina nuu kenname sana deebisnee nufirra dalgeefirraa jechuudha. Yoo itti galchineetiin ilaallu jechuudha. Kanaaf walqixa tahaa bal'inni keenya 54 irra dalgeen keenya immoo 6. 54 6 irraa jechuudha. 54 6 yoo hirru immoo meeqa tahaa? 9 tahaa jechuudha. 9 seentimeetira arganna jechuudha. Sagalaffaanii bal'ina daree barattootaa dalgeen 7 seentimeetiraa fi dheerina 8 meetira qabu fi kan 7 meetiraa fi 8 meetira qabu barbaadeedha. Bal'ina gaafii sagalaffaatii fi bal'ina isaa gabaabumatti 7 meetira baay'isuu 8 meetiraati jechuudha. Yoo waliin baay'ifnu 56 meetira iskuweerii arganna jechuudha. Kurnaffaanii bal'ina lafa iskuweerii dheerinni rogaa isaa 20 meetira qabuu barbaadiyya. Iskuweeriidha waan ta'eef walqixa tahaa dheerinni isaa 20 meetira waan ta'eef 20 meetira baay'isuu 20 meetira jennaan. Sana booddee 20 baay'isuu 20 400 arganna. 400 meetira baay'isuu meetira iskuweerii arganna jechuudha. Gaafii 11ffaan immoo bal'ina rektaangilii dheerina 9 seentimeetiraaf dalgee 4 seentimeetira qabu tokko bal'ina iskuweeriitiin walqixa yoo ta'e roga iskuweerii kanaa barbaadeedha. Jalqaba bal'ina rektaangilii barbaanna. Jalqabni rektaangilii walqixa tahaa 9 seentimeetira baay'isuu 4 seentimeetiraati. Sana booddee 9 fi 4 yoo waliin baay'ifnu 36 seentimeetira iskuweerii arganna. Inni kun bal'ina rektaangiliiti kan nuti arganne jechuudha. Ammasitti bal'inni nuti arganne walqixa tahaa 36 seentimeetira iskuweerii. Kan nu gaafate immoo dheerina roga iskuweerii. Bal'inni rektaangilii kanaa fi kan iskuweerii walqixa jedhe. Kanaaf nuti immoo dheerina rogaa waan barbaannuu fi 36 kana kan nuuf kennu eenyudha? 6 seentimeetira baay'isuu 6 seentimeetiraati waan ta'eef dheerinni roga iskuweerii sanii meeqa ta'a jechuudha? 6 seentimeetira ta'a jechuudha. Egaa barattoota qabiyyeen keenya kan guyyaa irraa kan waliin ilaallee waa'ee bal'ina safaruudha jechuudha. Bal'ina safaruu keessatti waa'ee iskuweerii fi rektaangiliiti kan nuti ilaalle akkamitti akka bal'ina iskuweerii fi rektaangilii akkamitti akka safaruu dandeenyudha kan ilaalle. Yeroo itti aanu waa'ee qabeetiin hanga walitti deebinutti kan guyyaa irraa kana fakkaatan isiniin jedha. Egaa yaada yoo qabaattan komentii irratti barreessuu ni dandeessu. Kan guyyaa irraatiif qabadhe kana fakkaataa gama kootiin xumuree galatooma.